سلانك كياتي أوسو نمني أزر كن أم متنا جرى زومي جينين الدولا أتو هواس نجيم مجا نوس أسين دبين أسين فانا ديمان جرو أكنا أقولو كاسر اللي يوتي أكنا أقولو غافي جرى رهافونو غافي جرى رهافونه تشوفا أكاتا غرتي كسيمو شريعة ويري حكمي أكنا مت أفعال الدبساني ري حكمي تجاوتني كتاب اللي تلالني كبه كله كتاب تلالي أتقول جري علماء والجل كبه نمني أما زيرو كوني نمني سدي علماء شيخ أحمد علماء إسن علماء شيخ أحمد توفيق علماء كولي مرياتي أكاسيد ديوي سمالي واشي رياض ديوي سومت واشي محمد توفيق ديوي سومت واشي أحمد ديوي سومت غافي كان مال سني فكاتي حديث كان توكل جرا حديث والجل كبني أكاسيد ديوي سمالي وان أما سيرت تودونا ما توكجتا إيراب كونكم نمني سدي كولي قالي الرب مرياتي أكاسيد ديوي سيجو أرفع فان تازابي تيجتشا كناف إن شاء الله غافي جرى الرافودا غافي جرى الرافوتني إيجا جتني أجيبودا إسل لفت بيفتني غافا جري جراف ديبي فواسرت الليو من أصلي كارت اللي كديب أوته أكاسيد تياغونو خلاص ركون كبو سينيغالي سريات أنا قالي يا محمد توفيق سينيغالي جتشكي بريدة لا الرقم أنا ما واجهوا أبو يايا غافيني غافنا أستاذ شيخ محمد شيخ رياض شيخ أحمد isin sadin biya kana jirta media kana radille yaro baaye biya san keessa ulumaan hin jiru jaarsa biyaan jiru yere guyyarra second keessattuu maqaan shari'aat kaafamaa ool ana wallaala kanaayyuu maan arsilemaa ool amma an ka barbaadu hawaasa media irraa ijoollee walitti qoofaa jiru kan jaran dhiyoo kanallee lubbuu namaattu bahee oole yoo feetan viidiyoo jira isin agarsiisa lubbuu namaattu dubbii sana keessatti ba'uuf deema ummanni kun akka ijoollee tanarraa dhaabatu jarri yoo walitti deebi'an yoo addaan hafa illee jaraan haarawaan baane jara kana gaafadha ummata kana akka isaan tasgabbaanii jidduu dubbii jara haadha firootii fi reeditti bayan godha dubbii jira maaliif jan kana maal waan ta'e qalbi inshallah innumatti inshallah tole ayye shari'aa ni gaafatamuu ni gaafatu غافدنا شيخ محمد جلال تشاسل ده هذا كانوا غافدنا ريدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آري كسالة بي وغاجرتو هاجرتو أخو ربي كلها نابتا أكتيت الدباسي تيشي كافي شيخ محمد في غافدنا بلسغنيا ريدي جزاك الله خيرا duraan dursee namoota hojjetutti gartee wal dhabbiin numa argama arraba bilkeen wal dhawanii sibiyo haala firaa'ol keetii gidduu wal dhabbiin argamtee wanni ta'ee jirti. Mee yeroo walii tansan wanni kun akaafni isaa murtiin jajjabaa waan ta'eef yeroo san dubartiin laguu qabaachuu fi qabaachuu dhabuunis ni ilaalama. Ulamaayii garii biratti mallee niyyaa illee ni ilaalama. Jechinni je'ellee ni ilaalama. Tara takka jeemoo lama moo sadii je'ellee ni ilaalama. Yeroo san niyyaan kee akkam ture tara meeqa si hiikee kana jette ammaas achi booda namni hogguu dubartii hiikee osoo laguun sadi ittiin dhufne yoo dubartii laguun itti dhuftu taate yoo dubartii laguun ittiin dhufne taate ji'a sadii osoo hin dabarre deeffachuu danda'a carraa qaba. Tara takka yoo hiikee deeffachuu takka qaba. Dubartiidhaan namni hiikaa akkuma asumaruu namni qabaru dubartiidhaan namni hiikaa sadii qaba. Hiikaa sadeen kana lama keessa carraa deeffachuu qaba. Carraa deeffachuu jechuun takka hiikee san booda si deeffadhee ragaara deeffachuu yookiin hojiin deeffachuu danda'ama yookiin jechaan deeffachuu danda'ama. Niyyaa hojii yoo hojiin oli deebanis ni danda'ama. Ammoo hangi deeffachuu dandeenyu kuni osoo laguun sadi ittiin dhufne yoo dubartii laguun itti dhuftu taate yookiin osoo yoo dubartii laguun ittiin dhufne taate dubartii xiqqoo yookiin dubartii nama guddaa heetiin irraa dhaabbatte yoo taate jiini sadi osoo jalaan dabarre jidduu kanatti jaarsi deeffadhe afaan yoo je ragaa irratti godhachuu bareedaadha. Ragaa malatti illee yoo je ni ta'a. Yookiin wanni niyyaadhaan yoo walitti dabalaman illee ni deebi'a qolli tokko irratti. Dubaati hoggaanii warra kee kana hoggaa heektu yeroo sana si laguu abdii moon qabdu taaka tara meeqa si hiike jetteen lama eega si hiike jetteen booda si deeffadhe jetteen jirta moo si deeffadhe hin jenneen mee gaaffilee sadeen kana nu deebisi.
Aye, galatoma. Amma dura osoma waliin jiru yaa walitti bu'iinsi takka takka uumamte. Ni kenneetu ture. Achi booda akkuma kenneefin sideeffadhe osoo hin jedhiniin baatii 4-5 waan akkasii caalee deebi'ee ammallee yaa wanummaan tokko tokko uumame. Ni kenna lamaan isii hafe kenneef jechuudha. Kenneefi erga xumuree booda mootu amma gara baatii 4-5 deemna. Ulamaallee gaafadhee gallee gaafatte. Taraa duraa kenneefi rajaatu hin jenneen. Akkam jettee guyyattee tokkoon si talaaqee jira jedheen. Takkaan si talaaqee jira jetteen. Miira maalii osoo hin ta'in. Miira osoo hin ta'in miiru tasgabbiimaanitti yaadee bakka walitti wannoon keenya kun hammaatee jennaan. Jedheeni guyyaa lammaffallee mootu ollollee. Guyyaa lammaffaa kana hangam Sultan Ajiga. Eega takka duraan takkaan talaaqeen jira jetteen kana. Afur. Eega laguun sadi itti dhuftee booda jechuudha. Eega laguun sadi itti dhuftee booda ammas maal goote? Rajaatu hin jenneen tokkocha sanu. Hayyee rajaatu kun jiru kan birallee birreetiin hin irraa buusee jechuudha. Aduraa sanoo osoo rajaatu hin jiiniin. Lamaan kenneef eegas illee. Gaafiin si gaafadhu reedii guyyaa san isaan xurii laguu irraa qulqulluu ta'uu gaafattee hiitte moo akkanumaan hiitte? Ani hin beeku hangaantu isiin na biran turre mana hojii turte wallollee jennaan na biraa kuttee achumaan kenneefi isee lammaffaa san qofa wal bira jirra. Biyya sanillee silkiin hiilte moo waraqaa barreessite? Gaafa jalqabaa silkiin hiike. Silkiin hiikte sanboo deegee isiin dhufte talamadaa kun amma eega maatii jiini sadi dabre yookiin laguu sadii dhuftee booda. Achi booda kalamaffallee sagalees waraabbadhee kenneefi akkasitti adda galle. Jidduu kanatti sideeffadheen hin argamne jechuudha. Sideeffadheen jenneen ati jidduu otoo laguun sideeffadheen jenneen. Hin argamne baatii afur gara 5 deemna hin jenneen. Afaarri sideeffadheen jenneen walitti sin dabalamu. Hin dabalamu. Jidduu osoo lamadaa jalan oofin duratti jidduu kana sideeffadheen jenne ammoo jiini sadi dhufee jira yookiin laguun sadi dhuftee jirti jechuudha. Kaaniif kaan jidduutti. Aywa, eegas booda oduu sideeffadheen jiiniin kaan isaan gaafee sadi kan inni ta'e wal jala kana ta'eef. Haadha firoo yoo neetworkiin si baase. Walumaa jala kenne laa wajjin adda turree kenneef gaa. Osoo hin deeffatin. Erga haadha firoo nama jala yaasaa jira. Sheeriyaa dubbii dhageessanii? Dhaga'ee. Wanti ammallee tama duraa sanarraa gaafii qaban addana jalaan baadeef illee waa marallee asin nama gaafachuun illee hin tolu. Alaa kulli haalitti haqa addaan baasuu fi ni dirqamna gaafachuudhaa fi gaafa telefoonaan hiiku san bakka hojii jiranii hangam adda turaniiran sila. Yoo jidduu kanatti inni ka jiru taate wallaaltu jira shari'aan islaamaa gaafa ji'a sadii gayan wanni hiikaa lammaffaa kennuu fi arge maaltu jiraree eegaa sarrajaatun jenne. Kanaaf deemnaa bur wanni kana dhageessan isin jiru bakka kanaaf deemnaa beekaa. Kana wanta nama gaafiin kiyya kana hin beektu mo'ati. Reediin tokko addaan baafanne guyyaa san isaan turii irra jiraachuu dhabu tokko kana lammaffaa gaafa lammaffaa kennituuf kana duraa hiiktee jirta.
غير لما فاجت الجنة هذا في رونا وذينا يا تاجر ارجع واني ولد بتاني جدوك سنت اتول قول لي وما يبجرا مهنجر وانسان جتشو الغافر برباده لا شيرات بكخانة دبين بكنا هو أنت كل فتوى ترى دراي خني جيران يدو خنتي يرون جلالهم تيجي تكون دفتين اما يرون جلالهم تيجي تكون دفتين تسريحة ونقول ولياء ثم يرون جلالهم ترى دفتهم كبتره جارتين جلا خدت لما ده هي خجيت وده كنا ما هي كان لما فاخ ترجع ميسني قاله جارتين أركات صراحة تاتي خدت بوده جو تكاي يخوس نبجي لما يخوس وسو دو هيره كم خنتين دفتين كوبي كمتي يوسين جلا خدت نخان تو كتير رابو يسمى بوي جرا أما ولد تدفع شون دندو بتجي بس تدفع شون دندو وان غورو دندو جرا ملي خاموسين هذا روما ديمسا هذا روما ديمسا أبان دي مجرا جواب جزاك بارين gaafa dalagaa deebitu kana hedduu kana keessa waa gaafadhu beere gaafadha waan afaan naga qabaaroo isin gaafadha sini galese reediin nagaara reediin nagaa jiraachuun oolu Ridwaan nagaye mana bilbilaan mana dalagaatitti si hiikee jetteeni eega turtanii achi booda mana deebite jettaabe moo akkam bakka san irratti mana deebitee gaafa maffaa waliin tan kana hedduu kana keessa mana deebitee walii araaramtanii abbaa manummaatiif haadha manummaa geggeessitan moo haadha firoo baabuute lakkoo tokko bareedisi nagarre lakkoo ika'uma gaafa duraa bilbilaan hiitte saniin akkasumaan adda turtanii haadha firoo jara lakkoo tokko bareedisi eega ji'a 3-4 geette deebitee ammallee hiika jettee bakka sanatti illee addaan baase. haadha firoo lakkoo tokko bareedisi hiike booda deebitee jirti deebitee araaramne basi erga araaramne booda ammas deebitee waliigaluu dinnaanin deebitee jedhe kanatti. ولا رامني ولا جت ولا جامع ولا يتسقط مرجعات جرين قاه نكا ولا يتسقط سوسيد فدن جرين ولا انجراتات تنجج أجبودا إيقمو انجراتات أبا منما تفانا منما ولينجي فتات تيدو كرغي سيجا لا لما أبو يحيى بكر ريبو قافت ولد ديبتني ولد دبلم تنجي دو خن تاني جون خنابر دي كاشدي بكسر دباف نبر Reefu mon deebine jechuutu reebe. Reef akkas jechuun ture. Reef waluma duuba kennee jechuun ture. Laa inni isintu qalbifatudha malee shee Gaadhumarraa kana reediini micattiini mana haadha firoo lakkoo tokko bareedisi nagaa nabiraa dalagaa deemtee asii bilbilaan si xalaaqe jedheeni eega ji'a 3 turree dhufte jedhe galte deebitee lammata wal dhabne hammaatee jennaan ammallee waliin deebine haadha manummaatti abbaa manummaa geggeeffannee achi booda alammaffaa kennee fi waan jedhu lafa kaa'e dakkanirraa qalbifadhetti jechuudha. Inni illee akka amma asitti wanti dabaafachuu feene laal wanti asitti dabaafachuu feene walitti deebuun isaanii kun nagaan jiraachuun isaanii kun osooniif iddaan jalaan dhumin immoo eeguma iddaan dhume walitti deebi'an. Ji'a 3 turre jedhaara bara turreeti. Ji'a 3 moo 4 turree kan. Meeshaan manaa dubbatanii jiran. Ji'a 3 mee manaa dubbatanii jiran. Akkasuma jedhee kaa isuma akkas jedhee kaa. Ustaaz mee obseesi Abu Yahya irraa dhaguu barbaadde kana. qalbiin na dhaggeeffadhaa hundi keessanuu. Kan nikaa jalqabaa erga kennee fi booda waan akka baatii takkaa lamaa booda jalqabaa nikaa tokkotti kennee jira. Erga sana booda walitti deebinee booda guyyaa muraasa waliin turre Mungkin hafisan kennee fi hunda erga fixee booda hafisin deebinee waliin argine akkasumas isin jedhe adda baafadha. Amareef qajeelchite kan qaraasitu nu qajeelchine bar. Amareef nu qajeelchite. Amala akka abu yahan jaani bakka inni jaan kay reedin jawla damma. Osoo iddaan dumin. Masni gale? Osoo iddaan dumin. Nagi abu deebinee jira. Dubbina masadina taate yoo akka kiyyaatti ustaaza yoo dhageessa kajettu summaadin reedi adda baasi ji'a afurii kajettu summaadin jiini afurii adda turre kajettu sun.
Jiini afurii kun kan amma gara dhumaa kana amma erga fixee erga irraa fixee booda baatii afur caallee gara shanii irraa dabaan. Hiikaa lammaffaa kana guyyaa. Okay. Anamma waliigala waliin naa ife asirraa taraa duraa jaartii hiikee jira raayitiin keenya eegee hiikee booda osoo iddaan hin dhumin takka deeffatee jira. Kanarratti immoo waliigala Akkas. takka deeffatee Waliigala. Aywa, inda gaini ready akkasi takka osoo dhumatin deebifatte iddaan duraa osoo dhumatin hagamitti deebifatte. Baatii lama. Baa tokko haga lamaatti akkasii shuu. Callisee sagalee madaalaa callisee ittiin deebisnee deebii. Akkas naan jedhee shanirraa akkasuma agarru mucaa haqqaawuma na dubbisa. Baatii takka bichaa dalagee deebi'ee hojii galee jennaan hojiiyyuun deebi'ee nagahuma turre achi booda. jechuun nagumaa walitti deebitanii jidduu kanatti osoo laguun sadi sitti dhufin nagaa walitti deebitan jechuudha. Baatii takka bicha inni naan jedhee baatii takka bicha bakka hojii itti naan jedhee sanuu anaa torbaan ga'ee jedhee guyyaa 26 dalagee dhufee jennaan nagahuma walitti araaramne lammata immoo isuma yaa'iin amma irratti ta'e kanaa. Xayyoomaa nu galee jedha dubbiin kanumaa reetiin jee mirkanaa'ee jira. Maaliif odoo laguun sadi ittiin dhufin deeffate isa dura. Shari'a dhageessanii mi dubbii? Kalammataa hagam turre. Reetiin lammaffaa eegee ishee booda immoo iddaan jala dhumee jiru odoo hin deeffatin. Akkasii reetii? Reedit jedhee isaan illee magaafadha. Jaraa jirti. Zainab ata lammaffaa eega walii kan hagam turtan baatii lammaffaa booda hagam turte. Dhaggeeffadhaa ana isinii gaafataara. Hoy Zain. Maal dhaggeeffadhaa kuraan dhaggeeffadhaa duutuu goraame dirga. Zainab akka lammaffaa kana eega walii tanii hagam turtan. Baatii afur sadii guyyaa torbaa jedhaa jiru. Baatiin laallu amma waliigala laguun sadii si dhuftee jirti haganu. Yeroo sadii laguun si dhuftee jedha. Ani kalaa taa'etti sadii hima ani tokko baatullee sadii hima kalaa ta'e baatii sadii inni caalaa. Baatii sadii caallee jette. Laguun sadii dhufee jira jechuusiiti. Akkasii miira yaa'u sheeriyaatti. Ifa baasii himi xurii laguu sadi dabarsitee siin jedhanaadha firoo. Ittiin asli. Baatii miti. Yeroo sadii xurii laguu sitti dhufee siin jedhan baatii miti. Ayye. Hooyaa sagalee qaqqabu jette. Bar kanaaf keessa kenna reefu laa waan kana kanaaf keessa kenna beekta. Kanaaf keessa jennaan. Ini tidak mal kok. Amma bakka reefi sangeenne kaama asitti sheekonni walitti deebinee wal jala qabnaa ta'e yoo bakka kana aga isin godhaa jiraate dubbiini. Laa wani gaan wani jirtu bara akaama shari'aati wani laal takka hiikee deeffate. Lammaffaa hiikee silaa deeffachuu danda'a ture iddaa jalaa dhume. Amma afaan si deeffadde hojii si deeffadde jechuunis dhumee jira. Carraan asii jiru maali jennaan yoo wal jaalatan ta'e niqaa haaraan deeffachuu danda'a. Niqaa tokko turte amma isaan qaban fakkattuudhaaf warraan tokko sun bimahrin jadiidin wa nikaahin jadiid. Akkana jechuudha. Amma isin galee? Maarii haaraa kenneeti nikaa haaraa hidha. Yoo wal jaalatan. Akaama sharee. Yoo wal jaalatan. Yoo wal jaalatan. Firoo ta'e walitti niqaa godhatee maarii haaraan deeffachuu danda'a. Ammoo ni kuma tokkicharraa hafeen deebiti. Amma isin galee? Carramasan tokko jechaa deebiti. Jecha. Yoo ni kaan duraan waan bu'ee jiru yoo ni kaan haaraan deebisanii ni kaan tokkummaan deebiti beekaa ni kaan qoolii jabatti. Kama duraati odoo duratti ka duraa of dhaqqaba gizee duraa of dhaqqabanii kama duraatiin deebi.
Dhagoo jirtan na fakkaata asli. Carraan isaan qaban amma ni haariyaan takka walitti deebi'uu ni danda'an nama haaree godhee fi yoo wal jaalatan fedhii isaanii yoo ta'e. Okay, ayyee Maariin haaraa walitti amma na dhaggeeffadha Sheekh Muhammad, Sheekh Riyaad fi Sheekh Ahmad ishee yaalle. Okay. Carraa tokko hin qabdu waan moorii jedhan hin qabne. Haala amma miidiyaa irratti xiqqaa guddaan kun gara Reedii gore, kun gara Mufroo gore, kun gara Mubaarak gore. Gamaa gamana dhagaa itti darbu kanaan carraan jara wal jaalachiisuun argama jettanii yaaddu uummataaf dabarra. Immoo diliin nama wal jaalachiisuun